Haavii fi haaziin garaagarummaan isaanii maali? Haavii fi haaziin. Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFO Tube jechi isheen lammataa kutaa keenya 13ffaa kana keessatti ilaallu immoo haas kan jettudha. Egaa akkuma kana dura isinitti hime haavii fi haaziin garaagarummaa tokkollee hin qabanii. Walumaa galatti qabaachuu akka jedhutti hiikamu. Garuu haavii kan fayyadamnu akkuma kana dura isinitti hime fakkeenyaaf haavii kan fayyadamnu I kan jettuuf ni fayyadamna, you kan jettuuf ni fayyadamna, we kan jettuuf ni fayyadamna, they kan jettuuf warreen kanaaf qabaachuu ibsuudhaaf have fayyadamna. Garuu yeroo nama sadaffaa qeenxee ta'u, nama sadaffaa qeenxee he, inni, she, isheen, it yookaan icha meeshaadhaaf kan itti fayyadamnudha jecha kana. Kanneeniif yoo ta'u garuu have kan jedhu fayyadamuun dogoggora guddaadha jechuudha. Kana booda hin fayyadamtanii. Have kan jettu warreen kanaaf hin fayyadamnu. He fakkeenyaaf he have hin jennu yoomiyyuu, she have hin jennu, it have hin jennu. Kana asirratti naa qabadhaa, dogoggora guddaadha waan akkasii hojjechuun jechuudha. Kanneeniif maal fayyadamna? Jecha has jettudha. Haazii fi haaviin qabaachuu jechuudha. Garuu bakka nuti itti fayyadamnutu garaagarummaa uuma jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu jecha has jedhuu fi fakkeenyaaf he has money. Money jechuun maal jechuudha? Qarshii yookaan maallaqa akka jechuuti. He jechuun immoo inni akka jechuutti hiikamaa. Hima kana keessatti inni akka jechuutti hiikamaa. Inni maal qabaa? Maallaqa qaba. Egaa warreen kana sadaniif maal fayyadamne irraa? Haazii malee haaviin fayyadamnu. He have hin jennu ammas keessatti. Fakkeenyaaf he have money hin jennu, kun dogoggoradha. He have money hin jennu, he has money jenna. Qarshii ni qaba. Eenyu? Inni yeroo jechuu barbaannu. Nama tokko qarshii akka qabu ibsuudhaaf, qabaachuu isaa ibsuudhaaf he has money yoo jenne inni qarshii qaba akka jechuudha. She has a boyfriend. She has a boyfriend. She jechuun immoo ishee. Has qabaachuudha. Boyfriend. Boy jechuun dhiiradha qobaatti. Boy jechuun dhiiradha. Friend jechuun immoo hiriyaa dhiiraa akka jechuuti yeroo hiikamu. Garuu walumaa galatti boyfriend jechuun jaalallee dhiiraa akka jechuuti. Fakkeenyaaf bakka boy jedhu kanatti girl yoon jedhe, girlfriend yoon jedhe maal jechuu kooti? Hiriyaa dubaraa akka jechuuti yookaan jaalallee dubaraa akka jechuuti. So she has a boyfriend yoon jedhe isheen jaalallee ni qabdi, jaalallee dhiiraa. Boy jechuun dhiiradha, girl jechuun dubara akka jechuudha. It has a good quality. It has a good quality. Egaa jecha it jedhu yeroo baay'ee maaliif fayyadamna isiniin jedheen ture kutaa keenya kana duraa keessatti meeshaalee ittiin ibsuudhaaf yookaan wantoota ittiin ibsuudhaaf, wantoota lubbuu dhabiyyee jechuudha. Kanneen lubbuu hin qabneef it jecha jedhu kana fayyadamna. Fakkeenyaaf bilbila tokko bitattanii bilbilli sun oriijinaaladha yookaan baay'ee qulqulluudha, wanta koppii miti yookaan feekii miti yoo jechuu barbaadan kwaalitii bareedaa qaba yeroo jechuu barbaadan maal jettu? It has a good quality. Qaba isheen kun amma it kan jettu kun maal bakka bu'aa? Bilbila isin bitattan sana. It yeroo jennu wanticha akka jechuuti. Ammas keessatti jechi it jettu
namni tokko bilbilichi quality qaba yookaan originaaladha yeroo jedhu jecha it jettu garuu yoo fayyadamne bilbila sana bakka bu'a jechuudha. It has a good quality maaltu quality guddaa qaba yookaan quality gaarii qaba. Good jechuun gaariidha bilbila bitame sana. Fakkeenyaaf namni tokko kompiitara bitee it has a good quality yoo jedhe it kan jettu kun kompiitara sana bakka buute jechuudha. Wanticha jecha wantootaaf itti fayyadamnudha. Kan immoo kutaa keenya kana duraa keessatti ilaalleerra. Egaa it jennee have hin jennu. Ishee kana asirratti sirriitti na qabadhaa, faayidaa guddaa qabdi. It have a good quality hin jennu. Jechi it jedhu has kan jedhu waliin deemte jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechoota kanaaf has kan jedhu fayyadamaa himoota garaagaraa uumuudhaan itti fayyadamaa. Mee jecha salphoo taatee fi baay'ee barbaachisuu taate sadaffaatti immoo haa dabarru kutaa keenya kana keessatti kan ilaallu jechuudha. Ammas na waliin ta'uu hin dagatinaa.